جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي. وقالت هيئة البث تصعيد العمل العسكري من قبل فصائل المقاومة في الشمال يعطي دلالة واضحة على أن الجيش الإسرائيلي Arraan Hamas boolla keessatti galche Benjamin Netanyahu fi kaabinee Israa'el dhaqqabe jechuu wal harkaa fuudhaniiti miidiyaaleen idil addunyaa gabaasutti jiru. CTN gabaasa gurguddoo baagidduu galeessaa qabatee simbiraan gaha laayik sheer akkasumas kanneen chaanalii keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuun nutti dabalamaa gara oduutti ceena. Balballi addunyaa baaf dhiyaan jaarsummaa gara Iraanitti cehuun itti fufanii yeroo jiranitti Iraan afaan tokko qofa beekna. Dippiloomaasiin Israa'el warra jettaniitiin ceceetan dubbiin achi bira dabartee jirti jechuun dubbittiin ulfaattuu ta'uudha beekamee jira. Akkuma Hamas akkasumas Yaahiyaa Sinwaar faa hundi isaaniitu boolla jalatti galuun kaabinee Israa'el Benjamin Netanyahu dabalateetiin walakaloo dubbiin hedduu nama kolfisiifti. Kana jechuun Benjamin Netanyahu jechuun hiika afaan Arabaatti waan xiraahaa yookiin ajaha jechuudha. Dhuguma namichis ilaalchisaa akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya. Dippiloomaasiin Israa'el nagaa bahaa giddu galeessa jettanii ceceetan haleellaa misaa'ilota Hizbollaa akkasumas barii har'aa fudhatameen kanneen loltoota Israa'elii torba ajjeefamuuf dhaabbanni diinagdee guddaan barbadaa'uun Israa'el macheesseetiin as ba'ee jiran. Qondaaltonni Ameerikaa misaa'ilota humna ittisa qilleensaa cabseetiin seenan kan Hizbollaa kana yoo argan naasuudhaan shororkaa'uudhaan Aljaziiraa Al-Arabiyaa, Hindustaan Taayimsii fi Indiyaan Taayims gabaasaniiti jiran. Oduu ammeetiin ammoo dubbittiin dhaadhahuu wal harkaa fuudhuu miidiyaalee murtoon Iraan waan hin oollee ta'uu kan hubate mootummaan Netanyahu Iraan maaliif calliftee cinqii biroo seenuudhaan tarii nuti dura haaru kunnu kan jedhu qaaxiraa buluun dhagahame. Ayatullah hojii keessa nyaadha. Saudi Arabiyaa, Masri, Joordaanii fi Emireet haleellaa Iraan nurratti fudhachuu deemtu karaa qilleensa keessaniitiin wantoota dhufan mara nurraa ittisa jettee jaarsummaa kadhachaa yoo jirtu Turkaanaa Dooluun Associated Press miidiyaalee Israa'el wabeeffachuun gabaasanitti jiran. Iraan kaleessa ministeera haajaa alaa Joordaanii Amerikaan ergitee fi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei yeroo kamiyyuu caala yeroo nuti Israa'eliif Ameerikaa hamilee isaanii cabsinee adabnee baha giddu galeessatti gatteessifnu amma jechuu dubbachuudhaan biyyoonni Arabaa harka fuutanii Israa'eliif Ameerikaa tumsitan yoo jiraatan ibiddi isinirraa laboobu ammoo dachaa ta'a jechuun Ayatollah Sayyid Ali Khamenei akeekkachiisu maddeen miidiyaa gabaasuu irratti jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana qofa osoo hin ta'in rookettiiwwan Hamas kaleessa Gaazaa kibba keessaa gara kibba Israa'elitti dhukaasee 19 miidhaa gurguddoo dhaqqabsiisu mootummaan Israa'el ifa gochuun nutis ganama gabaasuun ni yaadatama. Dhimma Gaazaa irratti lola Gaazaa haa dhaabnu jechuun ganama kana ammoo Benjamin Netanyahuun araarama argateeti moo hollannaa Iraan irraa kennameef kan jedhusi wal gaafachiisaa ta'eetii jira. Akka maddeen Turkaanaa Dooluu wabeeffachuun gabaasanitti Kooriyaan kaabaa ammoo misaa'ilota fageenya gurguddoo balastikii yaalii atomii meeshaa waraanaa 250 tahan hawatti yaalii gochuuf daqiiqaa muraasa naafe jette. Jaappaaniif Kooriyaan kibba sagalee guddaa misaa'ilichi waan qabuuf akkan shororkooyne suuta tasgabbaa jetteeni naannichi konkolaataa yookiin jiippii gaara gubbatti meeshaa ulfaataa feete hallayyaa dhadhawwiifte ta'eetiin argame jiran. Ministeerri damee alaa Iraanii Ali Bagahar Kaanii xiyyaaronni waraanaa Su-35 kan Raashiyaa 40 tahareen galanii isaaniitii fi akkasumas humni Rogas Air Defense System 41 galuu galateeffachuudhaan akkasumas Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaatis galoo galaanatti dooniiwwan gurguddoo siiksuun isaanii Netanyahu, Antony Blinken, John Kirby fi Lloyd Austin Biden irraa hanga kaabinee ministeerota warra Awurooppaatti macheessee argama jira. Akka Axios gabaasetti dubbittiin Ayatullah hojii keessan nyaadhaa malee waan jedhan hin qabanne. Egaa dubbittiin kana taatee jirti. Oduu amma dhufteen Raashiyaan lolli Iraan teekinooloojii dabalachuu danda'a jettee waan jirtu takka gadi dhoofte. Kunis jarjartanii
xiyyaara qilleensaa F-35 seenuun waa harcaafna yoo jettan tarii qilleensa irratti hafuu danda'a. Kaleessa waan Israa'el mudate agarree jirra. Iraan kaleessa haleellaa saayibarii fudhatteen appilikeeshinii guutuu Israa'el maappiirraa dhabamsiisuun seenaa keessatti riikardii ta'uun haleellaa caalu jedhamee jira. Kanaaf jedhan Puutiin itti aansuudhaan tarii saatalaayit ispees istiraayik yookiin haleellaa hawaa gubbaa kan saatalaayitii raawwachuu dandeessi waan taateef of eeggannoo godhaa jechuun yoo dubbatan naannichi Tiyoottaa ba'aa baattee gaara gubbaa hallayyaa calii calanqotti cililiw jette fakkaatti. Kabajamtoota hordoftoota keenya waggoottan kurnan keessatti beekuu hin danda'an qoqqobbii 600 ol kan irra teette Iraan duraanuu eessaan haloo baafadhaa fi obsa guddaa qondaaltota akka Jeneraal Qaasim Suleeymanii kan fakkaataniif qondaaltota qoonsilaa Damaskoo keessatti irraa barbadahan yaadachuu fi qondaala Hizbollaa kan itti aanaa Hasan Nasrallah Fuad Shukrii akkasumas qondaala olaanaa siyaasaa baa gidduu galeessa abbaa dippiloomaasii nagayaa Usmaa'il Haniyyee dhabuun isii tarii Iraaniin wanti macheesse kana dhugaa dubbachuu fi IRG yookiin Islamic Revolutionary Guard kan jedhaman kun hanga har'aatti guyyaa tokko humna Israa'elis ta'e Ameerikaa wajjin hin falmine. Humni kun humna jabaadha. Iccitii kanaan wal qabsiisee fi lola Afgaanistaan irratti lola guddaa qiyaamaa humna guddaa hanga gaaraa ga'u kan loltoota Ameerikaa 60 ol dhabamsiisee fi birgeedii tokko guutuu uumaan rabbii hanga gaaraa ga'u kan nama fakkaatu loltoota holqa keessatti nyaate gaarri suni gaara Iraaniif Afgaanistaanitti argamu. Kanas qophii addaatiin qabadhee isinii dhufaa jira gamanumaan naa hubadha. Wanni Ameerikaa shoror keessaa jiru tokko kana. Kan biraa qunnamtiin teekinooloojii hawaadhaa hangam takka akka Iraan ispeesii irratti cimtuu taate Raashiyaan deeggaramtee kaleessa mirkaneessitee jirti. Keessattuu lola gurguddaa Yukireeniif Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiruun Storm Shadow misaa'ila beekamaa addunyaa konkaa gooteen dirooniiwwan gurguddoo fi Atakamas misaa'ila beekamaa Ameerikaan qabdu kan Yukireeniin rukutii Raashiyaa jetteen kenniteef duwwaa gochuun isii haleellaa saayibariiti. Tarii xiyyaara kana amantanii hin seenina achirraa waa harcaafnaaf duwwaa ta'uu dandeessu jechuun Puutiin homa beekan jechuudha. Iraan abadan jechuun kun biyyi tokko haleellaa raawwachuuf waan ifitti amante konfidensii cimaa qabaachuu isii akeeka. Benjaamin Netanyahuun hantuuta guyyaa galaanni roobaa itti dhufe tuulaa jalaa utaalee boollatti cala'u jedhe tahee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya. الإرهاب حسب رؤى هؤلاء الدنيا كيستي إسرائيل في أمريكان عمله توكو قبو عمل إسان قبنيس إغوا بلنساني درا چهونا بلبلا الدنيا دافعدان وافالنسو في مكا نمطوري سودا بيكو أنغرو أكا قندالا ورانا توكوتي وانتي بيكو قبدان إنغدا كيسوما إيرانين تارينين رفين haleellaa akkasii gocha akkasii qondaala nagayaa fi dhukaasa gaazaa haadhaabnu jedhuuf lallabu ajjeesuun eenyu ka sirriidha jedhee akkasumas ammoo isii deeggaruu danda'u. Haa ta'uutiin yeroo nuti dubbannu waggoottan hedduudhaa fi kan dhagamu sagaleen kan isaaniiti. Isaan summiidhaan lafaa guddatan. Isaan shiraan lafaa guddatan. Isaan sanyummaa dagaagsuun lafaa guddisan. Sanyummaa dagaagsuun ammoo dhala namaa hundaaf yoo yaadde sanyii dagaagsite rakkoon qabu. Kan tarkaanfitti nu kaaseef ejjennoo cimaa hadhaa Ameerikaatis ta'e humnoota isii fakkaatan barbadeessuuf nu kaases kana kan addunyaa beeksisaa jirru malee jaarsummaa yookiin dippiloomaasii dideeti miti. Dabalee waldhiqa jechuun dubbittiin Gaazaarraa kaate Netanyahuufaa warra laphee dhiibbateetiin Daani'eel Hagariifaa warra suuta haasa'aatiin nama duguugu boolla jalatti galchuun ammoo iccitii addunyaa wal harkaa fuutee galaalchaa jirtuudha. Edaanuu tika Ameerikaa malee Israa'el humna akka hin qabne qondaaltonni addunyaa hedduun dubbachuutti jiru. Turk, Azerbaijan akkasumas Indoneeziyaan amma immoo itti dabalamuun dubbittii daranuu hammeessee jira. Kim Jong-un kaleessa ibsa baasee nutis gabaasuun ni yaadatama. Dooniin gurguddoon beekamoon galaana Kooriyaa kaaba garba guddaa galaana diimaa irratti
hawtii cinaa qubataniitiin dubbitti Ameerikaa bitaa galchanii Kuweetiin Iraan akeekkachiifte galoo galaanaaf buufata balallii xiyyaara akkan kennineef jechuun dhagame. Humni Islamic Resistance haleellaa humnoota Ameerikaa Iraaq irratti fudhachuun wal qabsiise har'a waaree booda Ameerikaan haleellaa raawwachuun dhagahame. Iraan kan barbaaddu isa kana jechuudhaan waajjirri Pireezidaant Masuud Pezeshkian ammas ibsa baaseeti jira. Iraan bitaanis deema mirgaanis deema 70 koottaa 700 tahaa kakuun keenya kakuudha. Israa'el adabuun tokkoffaa birmadummaa keenya lammaffaa akka isteeta riippaabilikii Islaamaatti baroota hedduudhaaf adabamaa turre. Heerri mootummoota gamtoomanii heera cubbuuti jechuun dubbatanii Masuud Pezeshkian. Heerri Israa'eliif sarara diimaa hin kenne akka barbaadde miidhaa kan ammoo birmadummaa fi kabachiisuuf jaarsummaa erguuf qoqqobbiif tattaafachuu kun soba jedhan. Kunis kan ta'aniif lolli guddaan barbaachisummaan Ameerikaan hinaaffaadhaaf kaateef kuni inni guddaan seera boba'aatiin wal qabsiise OIC yookiin International Oil Corporation dhaafis waamicha dhiyeessuun Iraanii kun olaantummaa oomisha boba'aa irratti dhiibbaa waan qabuuf jecha balaliidhaan rakkachuu dandeetti. Misaayilonni har'a Iraan harkaa qaban misaayilota 40,000 ol ta'uun beekamaadha. Tarii misaayilota 3,000 ifirraa dhogguu dandeettiin gaaffiidha. Gaaffii akkatti ta'e kabajamtoota hordoftoota keenya. Humnoonni peeroksii yookiin Iraan peeroksii fighters maadheewwan jechuudha afaan Oromootti. Maadheewwan kunneen Afgaanistaan, Taliban, Houthi, Hezbollah, Islamic Resistance Iraq keessatti argaman kunneen hundi osoo humni guddaan miliyoona 10 Iraan qabdu gara lolaatti hin seenin waan beekaniif sodaan gurguddaan dhufe. Masri, Saudi Arabiyaa, Emireetii fi Qaataris dabalatee yoo kan deebii kennan taate hunda keessan balleessuudhaaf jechuun maqaa rabbiitiin Ayatullah Ali kakachuun kun hangam takka akka eenyummaa isaaniitiif quuqaman garsiisan. Raashiyaan gara kamiinuu haa ta'uuti birmadummaa Iraan irratti qalahaan takka buute taanaan hin dhabamtu Benyamin Netanyahu akeekkachiifte. Odeessi keenya har'a qabanneetiin dhiyaannee kan waaree booda kana fakkaata. Odeessa galgalaatiin hanga walitti deebinutti waliif qoqqooduun like, share, comment gochuudhaan wantoota dabalamuu qaban hunda nuuf ibsa. Subscribe gochuun kanneen haarawaa taatan nu guddisa. Afaan saba bal'aatiin CTN qophii oduuf odeeffannaawwan idil addunyaa dhimbiibbaa fi balballoomiti turtii gaarii.